dubbachuu keen dura gochuu keen dura hubadhu maaf jedhe maaf raawwate maaf ta'e kan jedhu adda baasi beeki. Yoo kanaan gootu ta'e ni dhiphata ni ceephota ni gaabbita waan ta'eef. Tole egaa yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni Oroon Inspire warri taatan. Tole egaa barnoota bareedaa ta'eef barnoota baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Tole mata dureen barnoota koo irraa dursii hubadhu kan jedhudha. Tole egaa seenaa tokkorraa haa eegallu. Bara durii namticha mootii biyya bulchu tokkotu ture. Innillee nama tokkoon dargaggeessa tokkoon murtii du'aa itti murteessee ture. Haa ta'u malee guyyaan halkanooftee halkan bariitee guyyaan kun guyyaa murtoo dargaggeessa sanaa ture waan ta'eef bakkee jirutti qabamee akka ajjeefamu murtoon itti darbe. Yeroo kanatti namtichi kun barbaadee bakkee jirutti akka qabamu taasise. Yeroo kana gaa mootiin kun erga inni qabamee dhaqeetii filannoo biraa dabalee laateef. Innillee qaruuraan amma siif kennu kanatti bishaan naqeen siif kennu baadhuutii fiigii saffisan siin jedheen adeemitii gama gahii as deebi. Yoo kana goote lubbuu kee du'a ni oolchita jedhee itti dubbate. Yeroo kanatti gaa namoonni istaadiyeemiin itti keessatti fannifamu ilaaluuf dhaqan guutummaan gimmaashi isaanii namticha kanaan ni deeggaran. Namoonni gimmaashi immoo itti ni kolfan. Yeroo kanatti namtichi kun gammachuu guddaadhaan naaf ta'a yaa mootiku jechuun deebiseef. Filannoon namticha kanaa mooticha kana dabalatee namoota hedduu waan ajaa'ibeef gimmaashi isaanii sun warroonni isa deeggaran jabaan yaa namticha beekaa nanaa yaada bareedaa fudhattee jirti. Kanaaf immoo akkati mootullee ni amanna jechuun isa deeggaru turan. Yeroo kana gaa namoonni gimmaashi warri isatti qoosuun waa du'uun kenoolu amma harkaan ofitti du'a murteessuu kira du'a sitti murtaa'e kan amaniitii of fannisiisi jedhanii itti ceepheessu turan. Mogolee isaa buusuuf qoleensa akka inni gadi ilaalu amileensa akka inni bu'u gochaa turan. Deeggartoonni kun lameen karaa tokkoon gammadanii fi jabaadhu jechuun harka walitti reebuuf karaa tokko garuu ofiin dhameen ofiin dadhabsiin ammumaan harka laadhuutii lubbuu kee galaafadhu jechuun isatti ceephisaa turan. Haa ta'u malee namtichi kun gadhee utuu asiif achi hin jedhin jabaatee fiigee otoo qaruuraa kana keessaa bishaan kana tokko isaa lafatti hin naqiin bakkee ka'ee deebisee bakkee isaa duraatti deebi'e. Yeroo kanatti gaa mootichi baay'ee ajaa'ibsiifachuutiin itti maramee baga gammad jechuutiin ammachuutiin gammachuu isaa ibseef baga du'a oolti ittiin jedhe. Dhumarratti illee mootiin kun namticha kanaan gaaffii gaafate. Namoonni hedduun sitti marsuun akka ta'e kuftuuf sagalee baay'ee sitti baasaa turan. Sagaleen isaanii immoo kan baay'ee nama sochoosudha. Ati akkamiin hin socho'ee nafti? Gaarreen si deeggaru, gaarreen si qeequ turan akkamiin kana keessa dabarte jedhanii gaafate. Yeroo kanatti akkamiin akka kana injifatte naaf himii jedhe. Namichis yaa mootii ko bara baay'ee mo'i. Mootummaan kee amma bara baraattaa jiraatu. Edaa namoonni baay'ee na marsanii turanii jedhee deebisee mootii isaa gaafate. Maal jechuudha jedhe mootiin kun. Ani namoota kamiyyuu hin argine sagalee namoota kamis hin dhageenye. Sababiin isaallee iji koos sochiin koos dambalii bishaan qaruuraa keessa jiru sanaa waan ilaalaa tureef tokko isaanillee tasumaan dhageenye jedhe. Dhageettiin gurra koo gosa kamiinuu ta'e karaa kamiinuu yoo natti dhufe tasumaa gurra koo laachuuf hin barbaadu. Sababiin isaas gurri koo yoo dhagee iji koo ilaaluun hin oolu. Yeroon ol jedhutti immoo bishaan qaruuraa keessa jiru kun yoo dhangala'e murtiin du'aa natti murtaa'a. Kana jalaa ooluuf immoo gurra koof ija koo guutummaa isaa onnee koo dabalatee iji koo qaruuraa sanarra ture. Kanaafin hin dhangalaasiin bishaan kana siin ga'ee jedhe. Yeroo kanatti baay'ee ajaa'ibsiifate. Nuti jireenya keenya keessatti gaafa sochii eegallu, gaafa waa hojjechuu eegallu waa'een keenya karaa lamaan haasa'amuu danda'a. Karaa lamaan odeeffamuu danda'a. Karaa tokko sababii malee jibbamta. Karaa tokko immoo sababii malee ni dhaadeffamta, ni jajamta, ni dinqisiifamta. Ati garuu maqaa kee faallessuu si qeequu danda'u, gochaatu hojjettuun si qeequu danda'u. Karaa tokko garuu jajamuu dandeessa. Karaa tokko garuu dhaadeffamuu dandeessa. Ati mul'ata keef, kaayyoo keef, galma keef gaafa kutattee kaatu namoonni
akkati galma kee hin geenyeef, akkati bakkee yaadde sana hin geenyeef karaa garaa garanaa sitti darbanii walitti wal harkaa fuudhanii maqaa keedhaan heddummachuu danda'u. Garuu ati wanta ati gochuu qabdu sagalee hedduu isaanii dhiifte. Sagalee eenyuu isaanii dhiiste yoo mul'ata keerratti, yoo karoora keerratti, yoo abjuu keerratti, yoo jireenya keerratti fokas gootee ilaaltee hojjette lubbuu kee hambisuu dandeessa. Namoonni hedduun waan baay'ee haasa'uu danda'u. Gaafati waa tokko gootu, gaafati waa jechuuf kaatu, gaafati waa tattaafachuuf kaatu waan baay'ee jechuu danda'u. Namoota si jajan duukaa dhaabattee of jejjee, of dhaadessitee, of mul'ista taanaan na amani galma kaatiif sana dagatta. Bakkee yaadde sanarraa karaatti kufta. Kanaaf immoo ati wanta ati gochuu qabdu namoota si jibban, namoota si balleessuuf karoorfatan, namoota galma hin geessu akkas hin gootu, galmaan hin geessu siin jedhan san duuba deebitee jechaan haaloo boo'uuf miidhuuf yaadda taanaan galma keerraa karaatti hafta. Sababiin isaallee mul'ata kee qaruuraa sana keessa jiru, mul'ata kee waa koddaa sana keessa jiru si jalaa dhangalaasuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu ati mul'anni kee, abjuun kee, milkaa'inni kee namoota si jajan duukaa of faarsuu osoo hin taane, namoota si qeeqan sanarra osoo hin taane mul'ata keerra ta'uu qaba jikee. Mul'ata keerraa kaasteenaan galma hin geenafta, bakkee yaadde hin geenafta. Seenaa kanarraa akkasii waan baay'ee baratan nan amana. Nam tokko carraa argatetti, haala argatetti, iddoo argatetti yoo fayyadame. Namtichi kun carraa kanatti fayyadames fayyadamuu baate yoo fayyadame lubbuu isaa ni oolcha. Garuu carraa kanatti fayyadamuu dhiisuu yoo dhiise immoo ni du'a. Kanaafuu maal godhe? Ofirratti abdiin kun, jireenya isaa irratti abdiin kun ammallee carraan biraa akka jiru, akka mul'anni jiru, akka jijjiiramni jiru, akka gammachuun jiru, akka gaddaa booda ifni jiru, akka dukkanaa booda ifni jiru, akka gaddaa booda gammachuun jiru waan amaneef carraa ofiif kenne. Namoonni baay'ee gaafa kufaatiin, duunii, hidhaan wantoonni adda addaa nutti murtaa'an abdii kuta. Galma yaaduuf keerraa, karoora yaadirraa, bakkee yaadirraa duubatti deebi'a. Kun immoo tasuma ta'uu hin qabu. Gaafa chaalenjiin sitti baatu abdii of dhoowwachuu hin qabdu. Gaafa sitti dukkanaa'u hin bari'uu hin jedhiin. Gaafa rakkattu rakkina koo keessaa nan ba'a hin jedhiin. Nan milkeessa, galma nan ga'a, as keessas nan darba kan jedhu yoo ofitti himte na amani waan barbaadde keessa dabarta. Dukkana kamuu ofirraa folquu dandeessa, ofirraa molquu dandeessa. Gadda sana gammachuutti jijjiiruu dandeessa. Dukkana sana ifatti jijjiiruu dandeessa. Yaaddoo sana gara abdiitti jijjiiruu dandeessa. Kanaafuu ofirratti abdiin kutiin jireenya keerratti, hojii keerratti, wanta raawwachuu barbaadu, wanta karoorsite sanarratti, mul'ata keerratti, wanta sana of fayyaduuf yoo hojjette na amani galma barbaadde keessa. Kanaafuu yoo barnoonni kun sitti toleerate laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu dandeessa. Akkanuma immoo hiriyoota keef qooduu dandeessa. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa.